bultiin sinnagaa nageenyi simbadada babaaroo fafayyaa baga jiraattani arra dhufeen jiragaa maaliifi akkan dhufe yaa'u isinis wallaaltanii ani yeroo waa jajjabaatiin dhufa yeroo dhugaan argitee golgolooftu nin dhufaani yeroo dhugaatti hurreen maramtu nin dhufa yeroo argitee somni goobes nin dhufaani khashafsiisuuf egaa dhufeerarraa oolmaa bultiin isin nagaa nageenyi isin badhaadha babaaroo fafayyaa harraa tokkoffaa ijoolleen kan keenya maqaa politikaatiin sababa politikaatiin mana hidhaatti siqaay argaa jiran tokko sana kanarratti yaada koo isinii dabarsuudhaafan dhufe inni kunis maal fakkaataa dhaabota siyaasaa marayyuu in tuttuqa tokko kana lammataani nabiyyi arsii fi baalee nabiyyi rabbiitiin wal qixxeessan maal fakkaata laataa isa jedhu isas isin argisiisuuf kagari ni kolfitu kagari ni gadditu kagari immoo keessaa baqattuuyyu bakka itti isin tuqu qaba mashash baqachuu keessaa kaan ammoo maqaadha maqaa walii kennu isas ittan dhufa jira qoy maqaadhumarraa iyyuu jalqabu maqaarraa jalqabu adda bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromooti bakka hallaqe dhageesse TPLF bakka dhumate maqaa inni ofii baasetu isa bakka isumaan waami isumaan adabi isumaan seeratti dhiyeessi dhumate yoo maqaa masoo walii moggaasuuf taate ammoo Abiyis TPLF garuu TPLFin maal jedha juntaa jedha TPLF immoo maal jechuu qabani maqaa biraa jarri immoo juntaa ante butanta yiraalluwa martaachoo kono butanta abaodani shane jedha abaon immoo warri argite shaneedha
shaneedhaan ofi moggaasin ammoo ante shallee noo jedhu shallee shane juntaa butaanta ilaal akka kana kuni arraba nama tokko yoo yakka hojjate yakkuma isaatiin gaafadhu partiidhuma inni ittiin galmaa'een gaafadhu malee maqaa kenniteetiif maqaa biraa ofii baafatteef walaban taatu dhugaa dhabe eno junta butaanta shalle tababiloan honoan tikkabalalle qomaxaa gaalla tikkabalalle elem gaalla ikkabalallo wantem kumtinna takabbal amaaraan akka waliin jedhaa ture ammas mootummaa keessaan dhufeeti bifa jijjiirratee maqaa walii baasuu walarrabsuun dhufe ilaamee jira keenya dhugaan ani yoo amaaraan gadi baanee anis gaallaanan fudhadha tigireenis agaamee fudhattu dabubinis dhagesse maal jedhaniin ka dabubiti nan irraanfadhu haa fudhatani amaarrinis yeequmxinnaa baalabeet noo ይቀበሉዋ በቃ sidimno mootummaadhumatu durii yeroo dhufe nama arrabsuudhaan dhufe mootummaan Minilik maqaa nama baasu dorze takiyo dorze ይቀበላሉ እንዲቀበሉ አደርጋለሁ ደቡብን ቆይ እናንተም ተቀበሉዋ ቁምጥናን በቃ ኦሮሞም ይቀበላል ጋልነቱን ጋላ እንቀበላለን ቆይ inni maqaa akkana asirratti walii amanna አብረን መጓዝ እንችላለን ቴንኪው ሌላው ዋናማ biyya keessatti hidhamtoota siyaasaa ragaa jirudha isa kana irrattis immoo waan jedha jara keenya irra deddeebi'ee immoo jedhuani ammas dhaggeeffadhaa ijoolleen mana hidhaatti siqaayii argaa jiran kun argite balaan tokko irra ga'uu miti miidhamni qaama dhukkubni sababa kanaan nama tokkotti dhufu yoo jiraate namni tokko dhaabni tokko jarmiyaan tokko gareen tokko walaban ba'u asirraa quba qabaadhaa walaban ba'u abbaan amantii sheekni walaban baatanii abdii kutadhaa mootummaa wajjin namni murtii du'aa ijoollee irratti dabarse isin akka ta'e beekaa fudhadhaa elaa dhaggeeffadhaa arra Jawaar yeroon darbee jira yeroon hagatu malee mucaan kun utuun gatamin dura islaamaaf dhaabbataa ture warra argite dimtsaachiin sammaa jedhuuf dhaabbataa ture iyyaa ture afaan ta'ee dubbataa ture garuu jara keessaa afaan dhabe warra
qeesiitiif warra pheenxeetiif ortodoksiidhaafis iyyaa ture. Garuu har'a nama iyyuuf hin arganne. Dhaabaafis iyyaa ture. Dhukkubsataafis iyyaa ture. Hidhamaafis iyyaa ture. Garuu har'a hidhamee waa ilan qabu. Ilaamee dhaggeeffadha. Partiin Oromoo amma booda partiin Oromoos sheekni Oromoos dhageesse qeesiinis dhageesse nu dura dhaabbattee masqala baattee nu gowwoomsuu hin dandeessu. Kan har'a ijoollee argitee lubbuun namaa hin gaaga'amin jedhanii lubbuu ofirratti murteessaniif yoo hin dhaabbatin gadi baanii dhageesse an sheekii Oromoo eenyu abduu eenyu isa mucaa Jimmaa sana eenyu Jimmaati eenyunni isa makiinaa miliyoona meeqaa badhaasan eenyunni har'a eessa jira? Namni hidhamaa islaamaatiif iyyee hiissise Jawaari bar har'a sheekonni isaaf hin dirmanne, abbaan gadaa isaaf hin dirmanne, partiin isaaf hin dirmanne, gadda kan eegaleen falmii kana shanee irratti partii shanee keessaa nama tokkotu bakka hin taanetti hidhame. Agese koloneel eenyu Raggaasaati. Isaaf jecha jalqaba itti seene. Inni hiikamu malee garuu dhaaba isaatillee miti beeke. Dhaaba isaati miti. Partii isaati miti. Waliin quunnaman. Garuu mucaan kun Oromoof jedhe Oromummaaf jedheeti naashinaalitii isaa kan Ameerikaa gadhiise horiin barbaanne. Horii kan kee of kaa'i. Horiin barbaanne. Jireenya hin barbaanne. Jireenya gaarii jiraata. Biyyatti gale. Amma mucaan kun biyyatti siqaa'ee argaa jira. Amma booda dhaabni Oromoo kamiyyuu cheerchiin Oromoo kamiyyuu masgiidi Oromoo kamiyyuu nu dura dhaabbattanii nu salaachiftanii mana fincaanii keessa seenaa malee. Sheeka kaleessa imimmaa sirraa qoorse namicha kaleessa mana hidhaati si baase. Dhageesse har'a sheekonni tokko kan gadi baatee hin dubbanne ana dura dhaabbattee nan salaachiftu wallahi billaahi dhaqii argite bataskaana Yerusaalemitti salaat malee na dura dhaabbattee nan salaachiftu. Dhugaa walitti himna. Maaliif hin dubbanne maa hin iyyine abbaan gadaa dhageesse abbaan gadaa Oromoo hin jiru. Utuu jiraate gadi ba'ee har'a ijoollee kanaaf ibsa kennuu qaba ture. Dubbachuu qaba. Mootummaa taasisuu qaba. Sagaleen qabu. Yoo ukkaanfamte gamaana sii godha. Yoo hin ukkaanfamin ammoo gadi ba'iiti akka islaamaatti sheekis qeesiinis abbaan gadaas gadi ba'i iyyi lubbuu namaati kan dhumataa jiru isayyuu lubbuu namaa hayyuuti lubbuu gootaati. Dhageesse yoo kanarratti callifte partiin tokkollee partii Kamaalii partii Jamaalii hundi haadha keessan gadalmaan mitee gala. Saqqalamaa hundi keessanuu dhageesse nuti tarkaanfii biraa fudhachuudhaaf deemna.
saqqalami who care hiniyyatu hindubbattu jachun dhugaa ilaal mucaan kun hirmaatu miti ijoolleen mana hidhaa keessatti siqaay argaa jiran kuni qoy hospitaala mootummaa ti wallaanamte hospitaala keetti wallaanamte atu mootummaa jala jirta hospitaalichi nu mootummaa jala jira min chigiraalle mee rakkoo maalii qaba hospitaalli gilli Ethiopia keessa jira inni nu Ethiopia jala jira gillitti wallaanamte horii keetti wallaanamte mootummaan si wallaale midinnaw maali kun waan mana murtiitti nama deddeebisuudha dhagese kun waan siqaay nama argisiisuudha kun waan funyoo bitachuu nama barbaachisuudha dhagesa wallaanamiga raasii guddaay jedhee mootummaan kan bira darbuu qabuudha jechuun horiyyuutti hin baasu maaltu sanibe gilliitti wallaanamee dhufu ati firdii kan keetiin eeggadhu malee maaltu sanibe mina gabba dhagese siqaay akkasii eessatti wallaaname eessatti ilaal dhagese gurra no ji Ethiopia mangist hintalli haati manaa kooti dhukkubsannaan horii keetiin malee kan mootummaatiin si wallaanuu hin dandeenyu abbaan manaa keetii horii qabaa jedhanii dhaggeeffadha abbaan manaa keetii diasporaadha horii mataa keetiitiin dhaqii wallaanamii jedhuuni qo'isammo si wallaannu mootummaani horiin qabuu jedha isammoo horii kiyyaana wallaanama jedhu ay wallaanamtuu kiyyaan wallaanamtaa jedha ምን አይነት ጨዋታ ነው የሰው ህይወት ላይ ጨዋታ ያስፈልጋል እንዴ አስፈልግም አገሰ አቲ ልቡን ኢሳፋየ ጀናን ሙርቲት ደፈቹ ቆፍ አቲ ዋንጋ ፈተመጅሩ ኢሰጋፈቹ ቆፍ ማለ ኤሰት ያወለንም ቀብሪ ከስታ ወለንም አገሰ እንደፈለገ መብቱ ነው ኩናከ ዱጋን ዳቤ ጋሩ ዋንኒ ሆስፒታል ኡፋት ወላነሜቢ ሴራ ኢራካስ ሴራ ጅጅሪ ጀዳኒን ጅሩ አከ ሴራ ታዴም ዮኒ አካውጀቴ አካ ፈዲየሱ ረኮን ቀቡ ጋሩ ወላንሳ ኤሰቱ ጀርመንታ ወላነም አሜሪካታ ወላነም ጋፈተማ ጀላጅራ ታናን ዴቢኤ ጋሌቲ ቢየቲ ጋፈተማ ወላንሳ ዱፈ ማሌ harka kennachuuf hin dhumne qallaan no yoo akkasitti silaa nama waa beeka qabu ta'e yoo nama sammuu qabu ta'e yoo mangistii biyya bulchu ta'e akkasitti yoo ilaalan gaariidha waan guddaa miti ምንም isa kanaaf abbootiin gadaas abbootiin amantiis gaafatama jala jirtanii abbootiin jaarmiyaasin jedha dhageessani keessaayyummoo irra deebi'ee arsii fi baaleetti wannan himuu barbaadu akka gaariitti naa dhaggeeffadha ilaal
nabiyyiin keessani nabiyyiin rabbii nama hiika bilisa nama baasa bilaaliin illee akkatti bilisa baasee dhaqaa kitaaba isaa dhaggeeffadhaa ilaala. Nabiyyiin keessan nama ajjeesa nama nyaata Pentee lallaba Pentee keessan jiru niitiin mazmurii baafti Penteedhaaf soba dhageesse dhiiga namaa dhugu dhageesse nabiyyiin Arsii fi Baalee akka nama salphisu argaa jirra. Arsiin rabbi nabiyyiin rabbi immoo takka nama salphisee hin beeku namaaf salphata malee. Kanaaf isintu Arsiin nabiyyi jedhee waame jimmallee waamne jimmarraa dhalate gurbaan jimma keessattan dhaladhe jedha akka dhageenyetti. Dhageesse isintu waame akka waamtaniini nabiyyiin keessan akka nama salphisu nabiyyiin keessan akka argitee nama nyaata lagate irratti murtii du'aa dabarsu beeka. Nabiyyiin rabbii takkaa kanan hojjetu nabiyyi keessan ilaalaagaa dhageesse fokkisaa suukanneessaa kan yeroodhaa yerootti gadi bu'u hojiisaa. Nabiyyiin rabbii waggaa waggaan ol deema hojiin isaa ol deemaa ture. Nabiyyiin keessan gadi adeema noobelirraa gad deema dhageesse. Kana hubadhaa isiniin jechuuf isin miidhee laata jechichi baay'ee ulfaataadha yaa baay'ee ulfaataadha. Bakka boo'a ilaa zalaalam. Kabiraa maaltu jira inni nuu dhumeera dubbiin dubbii ajjeeseeraanis ilaamee jira kee. Ijoolleen har'a argitee siqaayii argaa jiran kun amantii islaamaafis golgaa ta'aa turan. Jawaar amantii islaamaaf golgaa ta'aa ture. Rabbin argaa har'a golgaa dhabe sheekota biraa abbaa gadaa biraa jaarmiyoota siyaasaa biraa. Okay. Kabiraat murtiin nuti fudhachuudhaaf deemnu amma booda jaarmiyaa Oromoo tokko dhageesse nan deggera jettanii biran dhaabbatina. Tasumayyuu maaliif isa Jawaariin hidhee cinaa dhaabbadha. Ammaraac elleni leela ammaraac attaana hattan biltiginnaa bira dhaabbannaan maali warruma nama hidhe warra nama jees warra nama baasuu danda'u warra argitee lafa harkaa qabu warra biyya harkaa qabu achi dhaabbanneeti achi keessaa yoo carraa arganne biqilu akka biqillu achi keessaan furmaate arganna. Malee dhaabotii isii argitee darsa shaneen gareen ollaa keessa fiddee yeroo namni hidhame sirraa baqattu kana wajjin dhaabbattanii dhageessanii maqaa keessan hin balleessina. Tasumayyuu dhiisa. Yoo colloomtan yoo qaroomtan yoo barattan yoo beeytan opinion keessan biqilaa ምንም አማራጭ የለም። ሌላ አጣናቆ ሌላ የለም። ማልጎነ አገሰ ባያችከሳን ቢቅሊቲ ጀራካለ ልቅምስ ከናን አላ ሞቱማ ኢትዮጵያ ከሰት
nagaan demokrasiin hin dhufa jettee filmaataanan moo jettee ummata waan ficcisiifnuufis hin qabnu gareedhaanis waan dhaabbannu hin qabnu gareenu waliif hin dhaabbanne garee walirraa hin gorre garee waliif hin iyyine garee waliif hin dirmanne maal gootaa cinqamtaadhi opidiyoo keessaan xaaxessi ol ba'i uriyachi ol ba'i wanti kawan እዛ ውስጥ ቀልቅሌ ውጣ ጀቹን ፋንቅሌ ውጣ ማልጎተሬ ማልጎት እንዴ ይቻላል እኮ አማራጭ ስለሌለ ሆጀቴቱ መሰንት ሆጀቴ ሰንተት ጣተስተ እንዶ ይፈነዳልኮ አጤ ቦክስታ ትገባለ ጠቅላላ ይገባልኮ ሁድኑ ኦፒዲዮታ አቄዶስ እንጣተስ ኦፒዲዮኒ ገራባዱላት በቃ ጉዶ አገሲን ኦል ነመባቹ እንደንደስ ሄደ ታፈናዳለያ ያባዱላ ሆድ ማፈንዳት ይቻላል እኮ ጠቅላላ ትገባለያ ጠቅላላ ስለዚህ ገራሽ መልስ ነመባቹ ደንዳ ኦሮሞ ሚሊዮን ጃተማባቹ ወይ ደንዳ አካ ጉደተ ከነት ባቹን ደንደወር ኢትሴንታጋ ትገባለ ከነቦደ hinxaxa hindo yonni doe sibachu egan dandenye mana bira ijarratte keessa baata kana furmaanni jiru kana qofa biyyalloni ilal raayi gara fuurduraati bare taafanaddalle gara argite garee tokko qofaan bokokee deemu sana dhattee dhoofta hin galtaga nama hunda galaa miti galteet intaatesta sana booda manni biraa si ijaaramuun dirqama dhageesse taafanaddaallek kanaafi yoo kanan ta'in jarmiyaan oromoo har'a wal bira hin dhaabbanne bor oromoo baattee deemuu hin dandeessu shanen baheera ammas baheera addi bilisummaa oromoo chaartii jechuun filmaata keessaa bahee daa'u bahee jira baqa gaariidha dhugaadhuma akkasiitiin yoo dhugaa walitti manii eega waa hojjechuun dandeenye ba'uudha mararaanis ba'uudha baqa hin baata mini matan minim ijoollee keenya immoo karaa biraarra galchina gaanuti eessatti abiyyumatti galchina opiidiyumatti galchina wanni asii argitee garee uumnee fitnaa ijoollee keenyu hin jiru gabaabaatti kana isinitti himuudhaaf kun waan salphaadha seetanii salphaa miti dhugaan dhugaadha achi seennee dhoomna as seennee argitee miila qaqallaan dhageesse tarkaanfachuu dadhabneerra dhageesse tokko cinaan dhaabbatu tokko morma har'allee rakkoo keessa dhaabbanne har'allee nama dhaaba oromoo kamiyyuu cheerchiin oromoo kamiyyuu abbaan gadaa oromoo kamiyyuu bori imaama maratteeti argite surree adii maratteeti dhufte waaqa walbaa bultiin sadagaa rabbiin islaamarree ta'uu jetti har'a ijoollee du'aa jiruuf maaliif beeka mangistiin nanne maaliif hin nanne dhageesse sheekini har'a bor dhufee kitaaba nattima الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد جدا لمن دنا ما هدو إزا
ነብይ ጋር ለምንድን ነው የማይሄደው? ነብይ አርሲ ፊ ባሌ ቢረማንዴም ነብይ ጀራ ነብይ ረቢቲ ምት ነብይ ረቢቲ ተካጃር ስማንነን ማንነች አገሰ አማ ቦዳ ኢጆሌን ኦሮሞስ ወር ኢስላማ አገሰ ሼኮታ ኢማማ መረቴ ከለሳ መነ ሂዳቲ ጀዋር ባሲሴ ሁንዳ አካ isin dura dhaabbatanii isin salaachimne akka isin dura dhaabbatanii isin salaachimne afaanitti fincaa yoo barbaadan afaanitti yes ya sheeka maaliku shakshakkaadha malee qeesiin kaleessa imaama marattee yeroo amaarri ቤተ መንግስት ወና አማራቲፍ ኢያቱርተ ሐራ ኢጆሌን ኦሮሞ የሮ ሂዳምተ ቄስ የሰረቅ ቦር አሶላው ፈተቲ ኢሲንስ በስሚያሚ ወልዲ መይፈስ ውዱሲ በስሚያሚ ድራማና ዱበት ኢላሜ ቁበ ሁዱካ هذا هم دهانا كيسني إلى النقال ربين إسني وجن إسلا جنة ينانغالچن يو إسلامتاتك إسلو ما وجن ربين نانغالچن إسن رانا عباس يو غبتشو تاتلي قباتان غبتان أكان وغان سلتما كيسين أرموتس وان توكو جتان جرتان حقا تاري artistiin oromotis hundi keessanuu zero har'a akkamitti namni dhageetti dhabe fi ijoollee fi durra ijoollee sirbiturra akkamitti dhageetti mootummaa biraa dhabdani akkamitti ijoollee sana dhageesse sabbixoo kennuu fi dadhabdani haysammaachuu mindi isinittin dhagaamu isinin gubu namni guyyaa hagana beelaan jiraataa jiru garaan isin raafamu namoonni isinittin dhagaamu mucaa biraan qabdani dhageesse kaganama nyaattee guyyaa beeloftu hin argitanii daawutiin ta'uu kun dhalootaaf hin darbuu kun maal hojjattee dabarsitaree مسينا مال قبدري يو كان أبغى باتي دبتة موتما أتى إندوبين مال قوتا بيكم تري بيجينو تسنياته ويابر وتوكبرم تدبرته ويابر مال جرتري إنجرتو أكرامات إنجرتو أكغرت إنجرتو أكا إنجيو إنجرتو akka amantitti jirtu akka siyaasaatti jirtu akka dinagdeetti jirtu akka dubartiitti jirtan dubartii araara jettanii argite abbaasaa wajjin buluudhaaf argite salaami ye salaam dubartii ye salaam maarree jettaniit dedeemaa turtan har'a maaliif ye salaam ሴቶች ለምን የሉም የታሉ እነኚህ ልጆች ስራቡ እስር ቤት ተቆልፎበት ስራቡ የት ነው ያላችሁ ኦ የሰላም የአማራና የትግራይ ብቻ ነው እንዴ እንደዚህ ከሆነ ቆንጆ ነው የሰላም ሴቶች የሰላም ወንዶች የሰላም ወጣቶች አገሰ እሰጅርተን የት ነው ያላችሁ ለምንድን ነው አንድ ነገር ማድረግ ያልቻላችሁ ድራማ ነው ስሩ እስከሚያልቅ ድረስ ስሩ ድራማ ይሰራ እኔ ማግዛቸዋለሁ በርቱ
Kanuman jedhagaa nagaatti naa jiradha yeroo garii.